baay'ee nama gaddisiisa. Akkuma hedduun namaa beeku sheekni kun Sheek Maashar Huseen jedhamu. Ijoollummaa isaanii irraa hanga umrii isaanii ammaatti nama ilmii Islaamaa babal'isaa turedha. Godina Buunoo Beddelleetti darasoota kumaatamaan lakkaa'amu kitaaba qaraa'isuun kan allame qubsiisaa turani. Erga yeroo dheeraa achi turanii haalli mijachuuf deebi'ennaan qabeenya hunda qaban dhiisanii gara magaalaa Jimmaa galanii jiru. Erga magaalaa Jimmaa galanis kidmaa diinii irraa guyyaa tokko boqotanii hin beekanu. Akkuma dhufanii magaalaa Jimmaa gahaniin naannoo baddaa bunaatti galuun muka jalatti sharaa hidhatanii kitaaba qaraa'isuu eegalan. Guyyaa guyyaan darasoonni baay'ate dhufe bakki taa'amu walanqatuun mana ijaarrachuun dirqamatti ta'e. Sheek Maashar Huseen qabeenya dhuunfaa isaanii itti baasuun gargaarsa nama muraasaatiin mana guddaa ijaaruu eegalan. Toobeel of nessa barreedhuma barsiifnaa jechuudha. Amma immoo gimbaataa kana gaa amma danda'ame gimmaashaa ol ogumaafan itti baasee waan qabuun gana ba'e. Isarraa hafe inni irraa hafe immoo hafuudha ka'eedha. Garuu wanti baay'ee nama gaddisiisu namni gargaaru dhibamuun ijaarsi manaa sun karaatti hafee jira. Darasoonni Shawwal gaafa 15 deebi'ee kitaaba waan eegaluuf ammallee manni kun immoo waan hafatanii fi akkasuma bakka itti fincaanan hin qabu. Kanaaf yaaddoo cimaa keessa galeen jira jedhu Sheek Maashar Huseen. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa rakkinni kun rakkina dhuunfaa osoo hin taane rakkina musliimaati. Akkasuma rakkina islaamummaati waan ta'eef musliima hunda ilaallata jechuudha. Obboleessa kiyyaa fi obboleettii kiyya ofii waa gochuu fi dadhabdu viidiyoo kana sheer gochuun nama waa gochuun bira gahuun gahee kee bahadhuun dhaamsa kiyya. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سالي نزيف أنتريم.